Amma orga gara naafte guyyaa kudha jaha guutuu torban jette. Maali? Ilmoo gara qaban. Siifaan mamu. Siifane. Ilmoo gara qaban jette. Kanaaf ani wanni guyyaa isin kudha jaha torban jette. Ilmoo taa'uun. Guyyaa kudha jaha torba basi mana kana ijaaza leettee deemtee jirti. Bakka biraa leettee nama asitti dhufe yeroo ilaalu gaaf sansiisu dhufe. Naaf dhufe. Kanaaf shakkii gaafadhee ati isillee gaafatu isin tullee miti. Sayyiduu siifaan tokko kana. Iddoo goraadhi nama atama ilmoo kan kee argitee baasillee akka jenne haraama yoo keetillee ta'e. Argitee yeroo daddafnee ni kaan godhame maatiitti himtaniitiin akkasitti caalulee gara qabdeettani. Kanaas homaa gochuun danda'amu dalagaa bareedduu argattanii si barbaadee argattee yoo dadhabdes argitee waan affaarillee waan aanillee taate si gargaara. Ilmaan tante seera guddifachuu qabda si galee. Ani rifa namni daa'imaa mucaa waan beeku xiqqaadha jedhaniitiin akka namni si shakkinetti ati daawwii gaddeemte dhalaalee gara qo'aa jirta. Sayyiduu sumaa waan kana amaniiti nikaa siinee osoo namni dhagee mucaa akka dhufooftu. Nikaa naa itee muummas siifaan illee. Maal si goora? Siinne naa amma siifaan irraan deebii yaabise jiru. Gantii keenya tokko namni dandeessu. Nama sanatti boota warra bisoorata tam. Siin ferroo waan akkana. Maa boota lammat? Imaan namni sirra maa akkasii yaa? Vita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya akkamitti baga jiraatan jecha guyyaa irraa maal qabadhe dhufee pirankii ajaa'ibaatti kan qabadhe dhufe sunis ta'a akkamii hojjette taate siifanii fi fiixan kaleessa afaan keessa wal kaayatiniin ana bira ta'anii akkas pirankiin irra dalaganii turanii hedduun aarsanii anillee moo irraa kafalachuu dhufee jara lachuu qabeet fiixaa qabee biyyee itti rara jechuudha. Yaannis kan akkamii kan jettan taate maal jedhaani fiixan siifan ulfooftee jirti. Kanaafu sooma guyyaa iida dhumaati irratti situ as ture achi asitti urga ulfoofte kun guyyaa hagana yoo lakkaayamu guyyaa maati dhufte san ta'e guyyaan nasiiba irra bu'e kanaafu situ ulfeessee dhugaa jirtu baas jedheetiniin muddee fuuraa irraa gara galcha biyyee itti rara hanga dhumaan wajjin turaa isin jedha viidiyoo guutuu irratti daawwatan waan jedhuuni. Ansuudhaan immoo warroottan beessa gaabduu akka qaba warroottan dalagaa online network marketing dalaguu barbaadan telefoona kee asirraa argitee na dubbisaatii wajjin kan dalagdu jechuudha. WhatsApp qofaan barnootan barbaachisu maaliin barbaachisu umriin barbaachisu namni kamiinuu osoo hin baratiin sagalee ofii qofaan haasa'uudhaan dalagaa dalagamtu jechuudha. WhatsApp irratti jechuudha. Network marketing fuula keessan osoo mul'isin osoo viidiyoon dalagin WhatsApp sagalee qofaan dalagaa namni dalagachuu barbaadan keessa na dubbisaatii wajjinuu kan dalagdu jechuudha. Anis dalaguu jira. Akkasiin jedha ittaansuudhaan beeksisni biraan kan qabadhe suni warroottan YouTube channel bitachuu barbaadan xiqqarraa kaasee subscribe kuma takkarraa kaasee hanga guddaatitti hanga isin barbaadanitti ni qabna. Lakkoofsi asirraa argitan dubbisaati gatii madaalawaa ta'een gatii bareedan isiniif gurgura jechuudha. Viidiyoo guutuu isaa ilaaluuf liinkii jala jirtu gattu qaati seenaati guutuu isaa daawwadhaa isin jedha channel biraati irratti. Hanga dhumaan wajjin turaa isin jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf turaa baay'ee. Fijira siifan jalaabanti osina. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Akka fida. Akabu. Nagaa fayyaa. Kalee maa osoo bulii deemte. Illee dirdireetu. Sunis maal si fakkaate? Urga inni bayyaadha guyyaa meeqa? Urga inni kute guyyaa meeqa? Guyyaa kudha jaha. Micaala maa? Ija. Micaala. Naannoo guyyaa digdamaatiif deeme? Halkan idaa san mana kana keessa nama tokko hin turre miti? Oromtaa idaa mana kana keessa nama tokko hin jiru. Akkasitti isin as turtan. Isi wajjin as turtanii. Uumame waan uumame takka kana soba takka waan sodaatu hin qabdu. Uumama takka sodaatini. Waan guyyaa san balleessite yoo jiraate naa himi. Ammoo. Wanti badee yoo jiraate naa himi yoo doongortanii argite. Mana kana keessa ammoo. Mana kana keessatti. Mana kana keessa waa badamu. Waan akka meeshaatti miti kabade. Waan atiif siifan balleessite yoo jiraate. Naaf siifamu. Eewa. Namaasi waa himate. Isima waan hime waa hin dhagayana. Tamam. Waan mana jiru osoo waan takka naadho isin naa hime. Ati namaatu asiti mati murfiidhaaf siifan kan na balleessu jiran jee naaf siifantu waa balleessu. Badiin anatti kiyya salphaadha beektaa? Anatti waan balleessine mana kee keessatti waa balleessita malee. Kanaaf isin lamaan waa balleesse. Tamam. Maal? Oma san namis jechaa jiranis. Didanii himuu diddee akkasi guyyaan irra darbee jettee akkasitti kalaas bootee suutaan namatti hin dubbadhu namatti himu yoo rakkoo uumame waa taate maali biyyaa waas jalaa ta'anii maal jee gaafadhe illee dirqitti yoo xiqqaate sa'aatii lama sadii guutuu karadheetini maal fiixan kalee as ture waas hin jedhee deeme jedhee nan waas tuqee fiixan laa naa himuu diddesiin kira dirqitti waa himsiisee iccitti wayii naa himte
قالوا إيش أكلنا نجري نانين نسوات نهم تبريد ما نسي مسيدو وايد يا خسيفة أيوة أنت كله وأنت كمل ليش خلاص تمام إيجات نهم ودسي ما أتنوت ندبتو يندبدو ولا بس أقول فاتين تسيلين قافتو ويوم الجواب بلي سنتات وجه هل تقول نجي نبتة ده دفنتي من كرا وان قربونا أما مشاو لا لي وان هندول فاتها ده يوفي توجه سلتي أي وفجي سا إيه جارد اللي نقولي جارد وانا دوم برسيتي akkasitti argitee kun orga waan akkanaa tiraawwatame guyyaa 17 jennaan onni guyyaa lakkaa'eef maaliif gaafsan ati as turte sanis shakke sillee waan shakkeef halkan san as turte ati akkasi kanaaf isin amma kun orga garatti naaftee guyyaa 17 naan jette si galee maareen garatti naaftee maareen ilmoo garaa qaba siifaanuma siifanee ilmoo garaa qaba naan jette كناف أنا وني ويا إيش كل جاه كل تربة ويا كل جاه تربة بس ما أنا كنا إجازة اللي تديم تيرتي بكبر عليه تنا ما أسيت تروفه يقول لالو قاف سنسي تروفه نعم تروفه إيه كناف شكل قاف ده أتى إيش اللي قاف تفيزم تليمتي سيد الشيفان تو كنا إنه قرائن من نوع أتى إلمو كم كيا كتير باز اللي كان جن هراما يو كتير اللي تي أركتي يرون دفنه نكان قرائن ما تيمتاني تنين أكيد تو إجازة اللي قرائن وليه تنين إيه خلاص وما قلت شو نديمو دلقا بريدو أرجعت أنا سيبر وادي أرجعت يورد أبدس أرجعت أوان أفار اللي وان أنا اللي أنا سيجار جارا ilmaan tante seera guddifachuu qabda si galee ani rifattee ammarraa sodaatee biyyaa baafattee gara suuriifaa kan deemne ilmaan kiyyaa dhalaalee dhiistee kan deemne ilmaan kiyyaa ilmaan kiyyaa baa ilmaan kiyyaa guddi caatulee garaa qabdi caatuun garaa qabdi caatuun garaa qabatu wayyaatti xiyyaame tamam siifallee dongoraan balleessanii naaf siifamu dongora dantiyya naayuu jirtan siifanii waan akkanaa balleesse guyyaa miigaa guyyaa kudha jaha kudha torba lakkoofnu guyyaan siima turre ta'e anumara denaattu siifaan garaa isiin olii gad deemteen beektu si galee san shakke siifaan fiixaa garaa godhee jiru yoo attaati barsi gaafsu jiraan atillee himuu sodaate waan akkanaa quba isillee ebaluu itti naa himuu ani abbaa bala osoo akkas godhee ni hima eessatti amma siifaan hin bootte abboo akkana teettee akka eessatti teessee boci fiixaa kana godhettee maqaan bilantee boci fiixallee jenne naa himuu didi abbaa san maqaa naa himuu oo nadi saydo sharmuutoonni waan kanatti asin hamta maal jechuun maal jechuun maali hay hagan nan guyyaa wal gara nama godhee guyyaa takkitu gara nama godham deeqa takkatti mush guyyaa torbaa miti hay dongora it borida feri ilmu nama asooseerano wajjin ciisin dongora deeqa takkitti ha wal masitu kunu namni garaan goota kana beeku qabda yoom beekinis barnoota yaa ta'u sigarati amma wanni kanallee maali shakka tokkoffaa kaleessa piraanki fakkeessaniitiin afaan wal kayaa walitti usitanii harkaan ol qabu akkana wal dhungatuu ta'aa turtan san piraanki sirra dalagu jirjaati yoo piraanki ne dareedan hagas walitti dhiyaatan jechuun nam tokko osoo walitti kin nam tokko osoo walitti wanti jedhin akkam piraanki narra dalaga piraanki irra dalaga namni taa'ee fagoo piraanki irra dalaga isin barbaadu kuma afaan walis ka gurraa walis ka afaan sirra dalaga isin sirra dalaga shuka isin nyaatee isin nyaachisa adeemu duba saydo waan ni ndizo nama sanatti boota warra bisurata tam Ferro waan kana maa boota lamad